Assalamu alaikum. Video kana yoo xiqqaate nama hedduutti share godha. Video yeroo kamillee nuti maallaqa irraan argannu yeroo kamillee share godha. Garuu immoo karaa nuti ittiin isiniif dabarsinu kana follow godhachuu, subscribe godhachuu beeka. Like yoo gootan immoo akka nama hedduu bira gahu akka waan shareeti jechuudha. Muciyyoon asirratti agartan kun maqaan isii Sa'adaa natti fakkaata. Ijoolleen hedduu walirraa fudhanii haasa'an. Ijoollee saba Oromoo hin taane saba biraati. Mucaan kun Dubaayii keessatti duute. Akkamitti akka duute isiniif anima. Yeroo wanni tokko himamu abbaa sana isin kun muslima abbaa sana maghfira kadhata abbaa sana irraa wanna takka fudhatama yaani wanni tokko waa hatee yoo qabame wanni takka yookiin akka taanti of ajjeese wanni tokko yookiin namni ajjeese wanni tokko yookiin deemaa karaa badee irraa ilaalatama irraa barumsa fudhatama akkuma teessee mana barumsaa teessee barsiisaa irraa barumsa fudhatu jechuudha. Obboleettiin keenya Dubaayii keessatti duutee isinis akkuma nama tokko dalagachuudhaaf biyyaa baatee achitti duute jechuudha. Obboleewwan kiyya maatiinsi abbaan obboleessisi karaa social media irratti boohaa jiru TikTok irra fidamanii boohaa jiru garuu video jira yoo danda'ame isii qabadhe dhufa yoo danda'amne immoo copyright irratti fidee soraadhe karaa YouTube'ti video kana karaa YouTube'ti ne qaqqabe garuu karaa YouTube'ti wanni deemu immoo YouTuberroonni ni beektanii copyright namarratti ergaa. Obboleettiin keenya kuni Dubaayii keessa dalagachuudhaaf biyyaa baatee mana intaane dhaqee rabbi seeni ishiin kuni nama duraan dalagatee biyya ormaa ture ta'ee fi harreef deedu ta'ee hin beeku kan addan baafanne isin dhaqee mana warra araqee dhuguu yookaan dhugaatii dhuguu mana warra shakaraana yookaan immoo sakkaraamii jechuudha. Namni dhugee of hin beeku qabaan walumaa galatti caatii iyyuu namni gizee qaame akka tokko mirqaalee of hin beeku miti. Namni dhugaatii dhugee aslan of hin beeku tokkoffaa rabbiin hin sodaatu. Namni waan rabbi dhorku waan macaaf qudduusiin dhorku hojjetu hin sodaatu. Rabbiin yookaan uumaa isaa waaqa hin sodaanne ilma namaa waa gochuu hin sodaatu. Aslan yeroo kamillee taanaan yeroo mana akkasii galtan akkasiin of eeggattan garuu ergaa danuu qabaan. Ergaa danuu waa ijoollee keenya irratti ergaa danuu qaba. Dhaggeeffadhaa sirriitti viidiyoo kiyya har'aa kana. Mana akkasii rabbi isin qabe taanaan yeroo seentan sanatti of eeggannoodhaan laman isinii godha. Otoo waa hin mucattiin duutu isinii himin osoo waan dhufeef isinii himin of eeggannoo laman isinii godha. Mana seentan yookiin namni isin geesse sun dallaalli yookaan immoo maktabni isin geesse sun yookiin nama qaqqabuu danda'u ta'a dakkatu yookiin nama hin qaqqabne ta'a. Garuu biiroo isin geesse qofatti abdatina ilma namaa qofatti abdatina abaluu na gargaare ta'etti abdatina kan si gargaaru rabbuma. Yeroo mana hin taane dhaqxanii seentanu yeroo nama hin taane ta'uu agartanu yeroo namichi kun gaarii miti jechuu agartanu maal hojjettanii ofiif amala toltanii silaa gabrummaadha. Gabrummaa nama jala godhuudha. Amala toltanii fi qaxxettanii waan jarri jedhan yoo jarri muka yaabee bu'e jedhan gizee jarri yaabee bu'e buutanii fi mala malattanii biiroon akkasiin hin qaqqabne beektanii biiroon hatattamaan nama qaqqabu gariin nama qaqqaba. Sababni biiroon hatattamaan nama qaqqabuu hin dandeenyeef maali kan jedhu immoo arragaan qabaa isiniif anima. Yaani an yeroo hedduu nama gargaara yeroo hedduu ijoollee biyya bahan gara namaatiin deemanii gara biiroo kootiin deemanii gara kootiin deemuu baatanii ijoollee deeman baay'een gargaara. Ni beektanii social media irratti dawwalee arabatti dawwalee amma geessi biiroo jennaan wallahi yeroo mahatti biirootti deebifti warra mirrii dhawwate birrii deebisiisaaf hin ture biyya alaa fi keessaallee alhamdulillah waan akkasiin hojjedhaan sirriitti. Garuu wanna na mudate jira. Garuu kanarratti immoo sababni biiroon hatattamaan hin qaqqabneef sababni an yeroo ijoolleetti dawwalatte immoo axxaarra uumanii hatattamaan olii gadi dawwalee hin cinqamuu hin dhiiseef maanni kan jedhu isinii hima. Kun garuu faayidaa guddaadha isiniif illee sirriitti dhaggeeffadhaa. Muddamina isa ko video sirriitti dhaggeeffadhaa subscribe godhaa like godhaa nuti subscribe like kan isin barbaadu bar namni baay'ate bakka biraatti viidiyoon dheeraan gadhiifamuu danda'u YouTube irratti immoo hin gadhiifama YouTube irratti sirnaan dhaggeeffattanii irraa nuti fayyadamne isin fayyadamtan yoo maallaqa kaffalanii kaffaloo fedhe. Kanaaf jecha yeroo mana akkanaa isin mudate bakki akkanaa isin mudate jedhe daftanii tooftaa malattanii biiroon abdattanu seera qabeessaan hin jiraan waa tokko isin hin baasu garuu seera qabeessaan jiraattanullee ofiifis yaaduun gaariidha. Mana akkanaa tooftaa dhahattaniiti yeroo tokkoffaa biyya Saawudii keessatti lakkoofsi poolisaa jira.
sagal wayitiin ni jira akka naannootiin kana yeroo biraan koodii poolisoota kan gabaaboo kan Dubaayii kan Bahrein kan Joordaan kan Beirut adda baafadhe tokkoon isin hima kan isin qubee kan isin lakkoofsa gabaabduudhaan dawwaltanii fi argattan kan adagaa poolisoota adagaa qabanu jechuudha kan isiniif maxxansa kana yaadachuun dhiisina. Gizeewwan akkanaa tokko isin qaqqabe tokkoon poolisiitti dawwalachuun lammaffaan mu'otuma akkas taatanu yeroo akka carraa wayii bahiinsa argattan hillim jettanii poolisiitti erkentanii yookiin alaxanii baatanu sana booda poolisiin isin agarre taanaan wata gochuu danda'anu poolisiin soraatan biyyoonni Arabaa seera ni soraatu. Biyyoonni Arabaa nama qabuun dhaban malee seera baay'ee soraatanii poolisiin soraatanii akka waan lubbuun jiraatama bahaatti. Kanaaf itti tuugga'uun itti walloluun hin barbaachisu. Maaliif biyya jaraa keessa jirtanii mana jaraa keessa jirtanii kifilii tokko isinitti qollonnaan kurrifatamnaa hin dhagahamu bilbila isa hirkaa kunaan bakki dhaqan hin jiru nama afaan isaa hin beekne keessatti afaan warri hin beekne fa'aa dubbatachuu hin dandeessanu falmachuu hin dandeessanu poolisiitti dawwaltanii yoo jedhan immoo haasa'uu hin dandeessanu waan ta'ee jennaani yeroo waan akkanaa isin mudate namni hedduun hin taaggala. Kanaafuu mucayyoon kun akka jedhamaatutti gariin isaanii dawwalataa turte obboleettiin akka laayivii irratti dubbattutti natti hin dawwallee akka dalagaa baroo jirtu natti hin ta'e garuu immoo dalagaan xiqqoo natti jabaata manaan jettee bakka biraatti matte otoo akka jettu mana jawwara shakaraanaa kana erga galtee booda mucayyoon kun akkan argutti jiraan muggutti ta'ee hin beeku namtiin sabni Oromoo tokko bira jirti ani booda biirootti dawwalattee biiroon mul'akkoota shurxaa kennite yookaan lakkoofsa poolisaa kennite jedhanii akka jarri himaaраnutti mucayyoo sa'aadaa jedhamtu kan United Arab Emirates keessatti darbite ruusi darbe Allahumma ighfir laha rabbii kan jannataa haa godhu rabbi rahmata haa godhuu fi muslimaa maatii isillee muslimaa boohaa jiranii abbaan illee boohaa jiranii akkan yaadutti kara uraagee kana natti fakkaatu saba kara uraagee yookaan immoo silxee kana natti fakkaatu yoo amaartoo baatan garuu yoo ne doggore dhiifama isiniin jedhaa. Kan kana wal qabatee mucayyoo kana booda sana ergasiin bilbiltee waan hunda footoo ishee ergitee footoo akka amma agartanu kan gizee rukutamtuutiif kan gizee fayyaa jirtuuti footoon lamaan isin agartanu kuni erga akkasitti ergattee kaatee mucayyoon kuni booda bilbila sarkaa fuudhanii illim jettee badde. Gariin mucayyoon kun cinqii kana dadhabdee erga bilbilattee dadhabdee fooqirraa of gadhiiftee of ajjeeftee jedhu. Gariin ammoo qaalitti matajjeeftee jedhu. Allahu a'lam. Sana haqiqa saallan barree viidiyoo jiraalle sirriitti dhaggeeffadheera. Yaada jiraalle qoodadheera. Garuu naan dhufne yaani hin dhageenye akkatti duuti namni amma mamaatti barinatti hin fakkaatu. Walaakin reefu mo'aa jira hin barama jedhee yaada. Biyyi United Arab Emirates keessatti mucayyoon kun ofumaa fooqirraa of gadhiiftee duute. Cinqii kana dadhabdee jedhamee gariin dallaalli haa qabamuu jedhaara gariin immoo kan isheetti deemteen dallaalli sillee nama beeksisa banatti fakkaata akkasitti cinqawamaa jira maa gizee sana hin qaqqabneenaan tokkommoo gizee sana itti dawwalamee jennaan isiniif hiifan jijjiireedha turte waan meeqa tasaafaa turte jedhee mucaan egaa duutee akka duutetti duutee garuu yeroo biraa yeroo akkasitti duute qabadhe immoo isiniif anima kana oduudhuma malee duutee bakka wanti godhamu jiru. Rabbi rahmataa godhuu fi isa mana namaatti duute inni lammataa immoo sababni biiroon hatattamaan hin qaqqabne maali? Adim Fariyat Kamali ani viidiyoo isiniif maxxansa yeroo biraa sootaan taraadhaan appilikeeshinii wayi godhanna. Appilikeeshinii godhanneeti yeroo appilikeeshinii sana ijoollee rakkoon tokko gahee kan nuti appilikeeshinii sana asii tuqnaan imbaasii biraa ejensoota biraa dhaqee iyyee rabbashee hatattamaan ijoolleen sun qaqqabamtuu jette. Kun baay'ee gaariidha akkaan qaqqabamuun gaariidha. Li'annahu rakkoon jumaanni keessatti saba biraa argeen beeku saba biraan natti baay'ee hin dawwalannu sabni biraa sabni Oromoo natti dawwalata rakkoodhaaf jechuudha. Mucayyoon tokko biyya Saudi Arabiyaatii natti dawwalte jennaan ani immoo axxaarraa umma dhaquu dhiiseera ergasii achumaan bilbilaaf amma axxaarraa umma dhaquu dhiiseera yaa jamaa namni keenya dhugaa rabbi shirrii inni godhu namni keenya shirrii inni godhu anan arge miti mucayyoon kuni maal gootee natti dawwaltee boossee jennaanan qaadhaqe sagalee deebisee fi yaa mucayyoo obsi jenne birrii keessii kennanii naa kennan uffata sii bitanii naaf bitan nyaata sii kennanii naaf kennan maani rakkoon kee qaalitti maa wal dadhabne jetti. Yaa muci na dhukkubete astaghfirullah iqaalitti ay wal dhumne na dhukkube jetti maatu si dhukkube na dhukkube bakka amnaamin jetti bete haasaa oli gadi haasofte jennaa gidata kajettu viidiyoo dhiigaa waynatte bite viidiyoo dhiigaa
جت فيديو ورابا مشيون مببرة فتا جت كل ما بدو سيتي جت فيديو إيجان ترجت جنانا نهي إيجان أرجل نجارنا قبلنا في الكوسارة بتيرا كوتي برا بتشوف أربعة تتلا ولا قافت ليش سويتوا كذا جنان مالك بوجد أن مسلم جد أن زرين كي يقحطاني دجد ربك ينصر على الموق أبا أن ربك ينصر على بحر أي سيمنا كوت تقل تبر أن سيمنا هي تنقل جد جروك أبريك أبا جد جرو أكرانك أبا جد أكملت الموانا ما أكبر أجد نتي متكتكون سجلين سوني اللي نجرا أنا وجرو سني في متأسف فيديو ديرتا تكتكون نتي مچيو كنا جد منا آكي ماجي سنة تروسيس قبات صنباسيس قبات وان أكوب هندا إسينا كنا أكوب تتك أما كيسان أكوب إني هم غرا كيسان فاجد صنباسي تروسي جد منا كان ورق أمانة دكتوراه فهذا هم ده هنا ترك كون كان تروتي كون كان صنباته لابراتوري كلام هم ده هنا ترك أيام إسديجا تكانو جنان والله العظيم جد إل كان كيسا ورانا ما جد كيسا إيجا كيسا إل كان كيسا ورانته إسكتيجي أيوة برباري دكتورة تنجي هسي عرب سي سجد جنان أكملت كجوت ممچان جنان مچان نانغلا ماتيكي يدو أكو سراجرني أباك يدو نانغلا نانجتة نانغلا جتة نانغافا كان الشيء إرجع بانك سرقوبي غاليتا جنة ملا ملا جد أكيسا مفرق أبدا يو أكيد بات قالوا نندسانان يو تكيد نجد إفته بريكو مشان سيف ريالكو مشاني سيفان كفلا نانجتة نكيجري نان دونا بامنا كيسا قبضي بامنا ريادي كيسا قبضي أسمع قال ريا كريه سجود بامنا كيسا قبضي ريالكو مشان سيفان إرجع يو تكيد نجد إفته ريالكو مشان سيفان إرجع نان أسين تكيد كودين سيجا شوت على مو ريالكو مشان ناينها كتيجا يشوت على جنان لا أكيد نجد إيه هذي ريالكو مشان سيفان كنان أي يو بانك دو إمام ما فكيس قالوا برباد ده جراني جنني قافني برات كونو كخاتشون دندسو برات واني سنا تكرر بچو دندسو جو حقي ربي تو أنت نان أرامي حقي قبدي أرامي تكأتشو دبچو برسيفته أرامي حقي تجعلون تو حقي تجعل دي أربعة فهم تجونين تو غير نمني من كينيا بريك ألفو بيجي كينيا تبريك ألفو بريك تشوفوهم بين سكنا سنة تشوفوهم بين شنت بيجي تاؤهم بين ميك أداك كتوا بريك كنا فو حقي ربي أكرم مالهم تو يجوا سني كلامتي جلني قافنان بودا بقى بقى أنا قلت تهم بودا بتي isin dhattee mata argate baduuf yaalii turte booda sana arabichi bira dhaabate akkanti jennaan maaf akka gootan jedheen haqqi namatti caalti rabbi haqqeesti caala waggaa laman kee fixee yoo biyya galte yoo jarri si gadhiisan gadhiifamta malee akkanti mala malanii abbaa koo du'eetti abbaa keetti barreessuu hin danda'amu jedhee sagaleetti qabna muciyyoo sun achuma billarraa jette yeellaatee jechuudha fokkifte akkasitti sababa kanayyi namni keenya nama gargaaruun rakkoo ta'e sababa kana hin baasee rakkoo ta'e isa lammata namoota dalagaa seenan dalagaan naan taane naa jijjiiraa namoota jedhan dalagaan naan taane naa jijjiiraa an eenyu jinni hageessu ati sabni amaaraa hageessu eessillee hageessu saba oromooti miti biiroon eessaallee hageessu garuu amatti dawwalan hindi sooshaal miidiyaa lakkoofsa koo yaargatan nan dawwalaaf namoonni hedduun ammoo namoonni afaan hin beekne gizee biyyaa deeman lafti kun itti garagalaa hin ta'uuf nama guyyaa tokkoon har'a dhaqee mana arabaa isheetti dalagaa jijjiiradha jedhee maraatee biiroo dhaqe biiroo dhaqee gizee biiroo teesse immoo waan biraa hin barbaadu achumatti na deebisa nama jette ija kootiin argee gurra kootiin argee sagalee jira isa ittaan immoo nama baashi tokko dalagatee dadhabeera baqaanii agirgirii marabaa dadhabee biyyatti na deebisa quuf biyyatti deebi'ee gizee jedhe immoo kana booda achi na deebisa wallaahi mana diigaa buluu yoo jette diigaan bulaa jedhu sagaleen asii qabaa wallaahi arraba qotaa fi jedhanii miti kanaafuu gizee biyyaa bahan asii kaasee haga biyya dhaqxanu tanaatti inni achi maallaqi achi isinitti bahaati karaa arabaati as bahaa asii muka Itoophiyaa maatii keessa irraa isinitti baha maallaqarra deemtanii dhaqa dhaqxanii galaatan dhugaan nama rakkati yoo ta'e ni gargaarama ana mallee biran dhaabadha biyya fedhe yoo ta'e biyyoota addunyaa fedhe keessa yoo ta'e biyyoota keessattuu biyyaatu arabaa nama rakkati yoo ta'e biran dhaabadha
nan gargaara waan hin danda'u sagaleen ta'aa fi imbaasiitti dabarsoota waan hin danda'u ta'uu nan gargaara garuu tooftaa akka namoota malan axxaarra umale dhiisee akka nuti gargaaru axxaarra dhiyaa sobsiisee waan isaa baree adda baree ergan kan lakkoofsa arabaa fudhee taasa'a kanaaf biiroon takka hatattamaan qaqqabu duraan hatattamaan qaqqabamanii amma immoo tooftaa kana malan ijoolleen baduu jedhanii akkas godhanii akka tooftaa kana malaa jiru tooftaa kanarraa of eeggachuun gaariidha isinii jecha obboleewwan kiyya waan kanarraa gizee of eeggachuu dhabdanii malaa dhixxan kunoo akka sa'aadatti kana rakkatee namni dhugaadhaan rakkatee dhugaadhaan immoo of miidhaa jira. Kun dhaamsa kiyya isa guddaadha nagaan naa jira galatooma wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.